Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii jechaa kun chaanaalii barnoota herreega fi saayinsii uumamaa isiniif qabatee dhiyeessaa jirudha. Egaa guyyaa har'aatis haaluma dubdeebii guyyaa kaleessaa yookaan immoo viidiyoo kana duraa irratti yaada isin kennitaniin wal qabsiifnee waa'ee barnoota herreegaa kan kutaa torbaffaa waa'ee dhala baaqee irratti yaadota tokko akka adda isiniif bahaniif isiniif ibsuu barbaada fi adeemsa foormullaa ittiin wantoota achi keessa jiran ittiin akkamitti akka adda baasuu dandeenyu fi akkamitti akka shallaguu dandeenyu yaada tokko foormullaa isaa waliin ilaallaa isa sanii isinii ibsuu barbaadeeti. As keessatti wanni isin hubachuu qabdan dhala baaqee yookiin immoo dhala salphaa jedhama. Dhalli kun gosoonni dhalaa lamatu jira. Dhala baaqee fi dhala dachaa jennaani. Dhala baaqee jechuun dhala salphaa jechuudha. Dhala salphaa fi dhala dachaa jechuudha. As keessatti wanni isin adda baasuu qabdanii dhalli baaqee kun wantoota inni irratti hundaa'utu jira. Dhala baaqee kan akkanumaan miti kan nuti shallaguu dandeenyu. Wantoonni dhalli baaqee tokko irratti hundaa'u waa sadii dirqama jiraachuu qaba. Sadan sunniini maalidha? Kan asirratti argitan kanniini jechuudha. Haadhoon jiraachuu qaba, reettiin jiraachuu qaba, yeroon jiraachuu qaba jechuudha. Dhalli baaqee tokko shallaguudhaaf jechuudha yookiin dhala salphaa shallaguudhaaf. As keessatti dhala baaqee yookiin dhala salphaa kan jennu maalidha? Dhalli baaqee kunii maalidha? Haadhoo irraa kan inni shallagamu. Haadhoo irraa shallagama dhalli baaqee kun jechuudha. Dhala baaqee kan jennuun dhala bu'aa yeroo turtii kenname tokko keessatti reettii kennameen yookiin reettii waliigaltee kennatiin argamudha jechuudha. Dhala baaqee tokko argachuudhaaf wantoota kana sadiintu barbaachisaadha. Kanaaf dhalli baaqee haadhoo irraa shallagama. Haadhoo kan jennuun immoo maalidha? Haadhoo kan jennu yookiin piin kun maalidha? Haadhoo kan jennuun mallaqa ka'umsaa jechuudha. Mallaqa ka'umsaa kun haala garaagaraatiin argamuu danda'a. Tokko baankirraa argachuu dandeenya. Lammaffaan immoo namarraa liqeeffachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni mallaqa ka'umsaa yookiin mallaqa jalqabaa jechuudha. Namni tokko baankii jalqaba mallaqa kaawwatu sana jechuudha. Yookiin immoo mallaqa waa ittiin hojjechuuf namarraa inni liqeeffatu jechuudha. Kanaaf haadhoo kan jennuun mallaqa jalqabaa dhala irraa argachuuf yookiin immoo bu'aa irraa argachuuf baankii keenyu yookaan immoo liqeessinu namallee yoo liqeessine ni ta'a. Akkasumas immoo yoo liqeeffanne mallaqa liqeeffanne sana jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko baankii dhaqee qarshii 1,000 har'a baankii yoo kan kaawwatu taate mallaqni inni har'a dhaqee baankii kaawwate kun haadhoo jennaanii jechuudha. Waan tokko osoo ittiin dabalinii jechuudha. Akkasumas immoo yoo namarraallee liqeeffate ittiin hojjechuuf yookiin ittiin daldaluuf yoo kan namarraa liqeeffatu ta'e mallaqni inni liqeeffate sun fakkeenyaaf namarraa ittiin hojjechuuf qarshii 5,000 yoo liqeeffate mallaqni sun haadhoo yookiin mallaqa ka'umsa isaa kan jalqabaa jennaan jechuudha. Haadhoo isa sani haadhoo kan jennu jechuudha. Kanaaf haadhoon mallaqa baankii ol kaa'ame yookiin mallaqa liqeeffatame yookiin mallaqa liqeessine maalidhaaf? Dhala irraa argachuuf yookiin bu'aa irraa argachuuf jechuudha. Inni lammaffaan reettii. Reettii kan jennuun maalidha? Reettii kan jennuun dhibbantaa jechuudha yookiin parsantii jechuudha. Dhibbantaa yookiin parsantii jechuun immoo maali yoo jettan? Dhibbantaa yookiin parsantii jechuun maalidha? Mallaqa yeroo baankii ol kaawwannu jechuudha. Dhalli isaa akka nuuf herreegamuuf waliigaltee nuti taasifnu jechuudha. Mallaqa kana hangam dhala isaa naa herreegda yookiin bu'aa argatteerraa parsantii meeqanaaf kaffalta jennee gara parsantiititti deebisnee kan kaahamu dhala parsantii reettii
jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko har'a deemee qarshii 1,000 baankii ol kaawwate 1,000 inni baankii kaawwate suni haadhoo yookiin mallaqa ka'umsa isaa jennaan. Baankii erga kaawwatee baankiin sun immoo dhala kaffalaaf bu'aa achirraa argatu jechuudha. Parsantiin inni kaffaluuf sun parsantii hangana siif kaffala jedhee gidduu sanitti haadhoo irratti hundaa'anii kan walii galan jechuudha. Parsantii yookiin reettii kan jennuun jechuudha. Reettiin kan adeemsifamu qaama lama gidduutti. Fakkeenyaaf namni tokko baankii ol kaawwate reettiin sun waliigalteen sun kan adeemsifamu nama mallaqicha baankii kaawwatee fi baankicha wajji. Yookiin immoo yoo nama kan liqeessu ta'e immoo nama mallaqicha liqeesse fi nama liqeeffate gidduutti parsantii hangana naa kaffalta ittiin hojjattee jedhamee kan walii galu sana jechuudha reettii jechuun. Turtii kan jennuun immoo yeroo kan jennuun jechuudha. Turtii jechuudha. Turtii mallaqni suni achi keessatti ture yookiin fakkeenyaaf baankii ol kaawwanne baankiin sana ji'oota yookiin immoo waggaa hangamiif ture. Yookaan immoo yoo mallaqa liqeeffanne ta'e immoo mallaqni suni ji'oota fi immoo yookaan immoo waggaa hangamiif nu bira ture ittiin hojjanne turtii jennaanii jechuudha. Kun sadan isaa walitti dhufee sadan isaatu jechuudha. Mallaqni jalqaba kaawwanne haadhoon reetti walii nuti ittiin gallee fi yeroo nu achi bira tursiifne sun hundi isaatu walitti dhufeet maan nuu kennaa dhala nuuf kennaa jechuudha. Kanaaf dhalli eenyurraa shallagama haadhoon jiraachuu qaba. Reetti yookiin parsantii waliigaltee sun jiraachuu qaba. Akkasumas immoo yeroon turtiis jiraachuu qaba jechuudha. Kun sadiin isaa walitti dhufeet maan nuu kenna dhala nuu kenna. Dhalli kuni dhala salphaa jennaanii jechuudha. Inni biraa kuufama. Kuufama kan jennuun maalidhaadha? Kuufama sirriitti adda baasuu qabda nama. Kuufamni haadhoo fi dhala baay'ee walitti dabaluudhaan kan nuti argan kuufama jechuudha. Kuufama kan jennuun fakkeenyaaf akkuma dura isiniin jedhe namni tokko mee baankii kaayaa jennu mallaqa qarshii 1,000 deemee baankii yoo kaaye namni sun jechuudha. Baankii erga kaayee qarshii 1,000 inni kaaye kuni haadhoo jedhama. Haadhoo jedhama. Qarshiin 1,000 inni kaaye kuni mallaqa jalqabaa jechuu achii qaba. Mallaqni isaa kuni parsantii ta'e walii galanii waggaa tokkoof yookiin waggaa lamaaf achitti yoo ture mallaqa biraa dhala yookiin dabalataan mallaqni ittiin qarshii 1,000 sanatti dabalanii kennaniiftu jira yookiin immoo mallaqichi dhalutu jira. Fakkeenyaaf 1,000 inni kaaye kuni parsantii ta'een waggaa 2 yookiin 3 taa'ee yoo jedhee waggaa 3 booda haa jennuuti mallaqni qarshiin 1,000 san biratti qarshiin biraa ni jira. Qarshiin biraa suni mallaqa qarshii 1,000 inni kaaye san wajjiin dhalli biraa qarshiin dabalataan jirtu ni jirti jechuudha. Qarshii 1,000 san irratti mallaqni biraa kan dhufu suni dhala. Isheen sun dhala. Kanaaf waggaa 3 booda namni kun yoo deemee dhaqu jalqaba qarshii 1,000 kaawwate qarshiin 1,000 kun waggaa 3 kanatti waa dhale eegee gaafa inni waggaa 3 booddee turee dhaqu immoo qarshii 1,000 sana qofa miti. Qarshiin birallee biratti dabalamee yookumaaf 200 ta'u yookumaaf 500 ta'u ni jira. Kanaaf namni kun qarshii meeqa achii qaba jedhee hima. Qarshii fakkeenyaaf dhalli isaa qarshii 500 yoo ta'e qarshii 1,500 achii qabaa jechuudha. Kanaaf kuufama kan jennuun mallaqa tootaalii waliigala inni baankii qabu jechuudha. Gama liqeessuuf liqeeffatamuutti yoo deebinu immoo namni tokko namoonni lama qaamni garaagaraa lama waliigalanii mallaqa yoo walirraa liqeeffatan erga liqeeffatanii booddee ittiin hojjetanii yoo jedhan parsantiin isaan dhalaan akka kaffalaniif waliigalan
waggaa hedduu booddee dhaleet argama. Fakkeenyaaf namni tokko mee nama biraatirraa qarshii ta'u 1,000 yoo liqeeffate parsantii waggaa 2 si bira haa taa'u jedheeni parsantii 10 naa kaffalta fakkeenyaaf yoo jedheen waggaa 2 kanatti qarshiin 1,000 isaa sun inni ittiin hojjate akkaatuma waliigalteetiin qarshii 200 dhalte haa jennu. 1,000 sana wajjin 200 dhalte walitti 1,200 ta'e. Kanaaf namni kun qarshii meeqa biraa qaba? 1,000 ka jalqaba liqeesseef. 200 immoo tan dhalteef 1,200 biraa qaba jechuudha. Kanaaf kuufamni isaa yookiin mallaqni waliigala qarshii 1,200 jechuudha. Kanaaf kuufama kan jennuun haadhoo jalqaba inni qarshii inni kaawwatee yookiin irraa fuudhee fi dhala qarshattiin sun dhaltee walitti yoo dabalame kuufama jennaanii jechuudha. Kanaaf kuufamni ida'ama haadhoo fi dhala baaqeeti yookiin dhala salphaatii jechuudha. Kanaaf asirratti wanni isin hubattan dhala baaqee kan jennuun haadhorraa kan shallagamu turtii waggoota yookiin ji'ootatiin reettii parsantii waliigalteetiin kan shallagamu. Kuufamni immoo haadhorratti dhala sana yoo ida'e mallaqa waliigalaa namni sun achi qabu jennaanii jechuudha. Inni itti aanu akkaataa shallaggii isaati yookiin foormullaa dhala baaqeetirraa akkamitti kan garaagaraa baasuu dandeenyadha. Asirratti akkuma argitanii foormullaan jalqaba isinii kenname kuni simple interest dhala salphaa yookiin dhala baaqee jechuudha. Dhala baaqee kan nuti irraa shallagnu dhala baaqee kana maalidhaa? Haadhodhaa. Piin haadhodhaa. Arriin immoo reettii parsantii nuti itti walii galle. Tiin immoo yeroo nuti achi tursiifanne sana sadiin isaa waliin baay'ifnet maal argannaa? Dhala argannaa jechuudha. Kanaaf dhalli haala kanaan shallagama jechuudha. Dhalli walqixataa, baay'ataa, haadhoo, reettii fi yerooti yookiin turtiiti. Kun sadii waliin baay'ataa jechuudha. Namni tokko mee haadhoo yoo barbaaduu barbaade yookiin immoo haadhoo shallaguudhaaf dhala kana keessaa haadhoo yoo shallaguu barbaade jechuudha. Akkamitti argataadha? Haadhoo shallaguudhaaf namni tokko jechuudha. Isa kana akkamitti argattanidha? Haadhoo walqixataa dhala irra reettii baay'isuu yerooti. Inni kun akkamitti dhufaa? Dhalli walqixataa haadhoo reettii baay'isuu yerooti jenne haadhoo kana kophatti hambifachuu fi gamalachuu reettii baay'isuu yerootiin firraa gamalachuu reettii baay'isuu yerootiif yoo hirru reettii baay'isuu yerootii yoo balleessine eenyutu lafatti hafaa? Haadhoon lafatti hafaa. Haadhoo walqixataa dhala irra reettii baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Haaluma asirratti argitan kanaan argannaa jechuudha. Kanaaf reettii baay'isuu dhalli haadhoo walqixataa dhala irra reettii baay'isuu yeroo ta'a jechuudha. Reettii kana immoo akkamitti argannaadha? Reettii yoo barbaannu hoo reettii illee kan argachuu dandeenyu dhala baaqee foormullaa isaa beekuu qabdan. Dhalli baaqee walqixataa haadhoo baay'isuu reettii baay'isuu yerooti. Kana sadiin irraa barbaannaa. Reettii barbaanna waan ta'eef gamalachuu haadhoo baay'isuu yerootiif irraa jechuudha. Gamalachuu haadhoo baay'isuu yerootiif yoo hirru tiin badaa, piin badaa. Eenyutu lafatti hafaa? Reettii yookiin arriin lafatti hafaa. Arrii walqixataa dhala baaqee irra piitii jechuun maalidhaa? Haadhoo baay'isuu yeroo jechuudha. Kana sadiiniin haala kanaan shallagnaa jechuudha. Kanaafuu dhumarratti kan nuti argannu reettii walqixataa dhala irra haadhoo baay'isuu yerootii jechuudha. Reettii haala kanaan argannaa. Kan kuni irra deebisaadha. Yeroo akkamitti argachuu dandeenyadha? Yeroo argachuufis isumarraa kaana. Dhalli walqixataa haadhoo baay'isuu reettii baay'isuu yerooti. Kaayyoon keenna
Yeroo barbaaduuf waan ta'eef gama lachuu PR firra. PR dhaaf. Yoo irru PR'n kun PR'n hin badaa. T'iitu lafatti hafa. T'iin lafatti hafu kun wal qixa tahaa dhala baaqee irra PR ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo wal qixa ta'a dhala baaqee irra haadhoo baay'isuun reettii ta'a jechuudha. Inni biraa kuufama. Kuufama. Kuufama kan jennuun maalidhaa? Mallaqa waliigalaa namni tokko baankiidhaa yookiin nama liqeesseef yookiin yoo liqeeffatan immoo of biraa qabu jechuudha. Kuufamni maalidhaa? Mallaqa jalqabaa haadhoo ida'uu dhala. Kana jechuun mallaqa baankii yoo kaawwate haadhoo jedhama. Mallaqni jalqaba baankii inni kaa'ee dhalli inni irratti argate sun immoo dhala jedhama. Dhalaa fi mallaqni inni achi jalqaba qabu suni walirratti kuufama jedhama jechuudha. Asirratti wanni isin hubachuu qabdanii maalidhaa? Fakkeenyaaf namni tokko baankii mallaqa yoo kaawwate dhala argata. Dhala yoo argatu fakkeenyaaf akkuma reef isiniin jedhe qarshii 1,000 baankii fidee waggaa tokko booddee yoo deebi'u qarshii 1,000 miti kan eegu dhala qaba yoo ta'e 200 haa ta'u 300 dhaleetti eega. 1,000 kan jalqaba inni kaa'ee 300 yoo dhaltee fi dhumarra gaafa inni waggaa 3 booddee dhaqee mallaqni kiyya meeqa kan waliigalaan isin biraa qabu yoo jedheen 1,000 fi 300 ta'a jechuudha. Maaliif dhala isaa sana wajjin jechuudha. Kanaaf kuufamni wal qixa ta'a haadhoo ida'uu dhalaati. As keessatti dhumarra foormulaa jara sararii kana argachuuf deemna waan ta'eef haadhoo ida'uu dhala jechuun foormulaan dhala. Dhalli durumaa dhalli maalidha jennee dhalli wal qixa ta'a asitti ishee kana achi kophatti yoo baasne dhalli wal qixa ta'a haadhoo baay'isuu reettii baay'isuu yerooti. Kanaaf bakka dhalaa kana isa buufnaa jechuudha. PR T buufnaa jechuudha. Haadhoo ida'uu haadhoo baay'isuu reettii baay'isuu yerootii jechuudha. P'n kun bakka lamaanuu jira waan ta'eef maal goonaa? P'n kun dhaabbataadha yookiin koomanii waan ta'eef akka amala raabsamaa baay'isuun ida'u irratti qabu jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa keessatti amala baay'isuun amala ida'uun amala raabsamaa baay'isuun ida'u irratti qabu keessatti jechuudha. P'n goonaa bakka kanaa tokko goonaa ida'uudha. P'n asitti koomanii waan ta'eef arriidha. T fudhannaa jechuudha. Kanaaf kuufamni wal qixa ta'a haadhoo hammattuu keessa haadhoo baay'isuu hammattuu keessatti tokko ida'uu reettii baay'isuu yerootiin wajjin wal qixaa jechuudha. Haala kanaan foormulaa isa hunda isaatu shalla gargaaramnee hojjechuu ni dandeenya. Gama biraatti wanni isin as keessatti beekuu qabdanii maalidhaa? Reettii yeroo baay'ee dhibbantaani kan inni taa'u dhibbantaa yoo taa'u fakkeenyaaf reettii yoo isinii kennamu 10 dhibbantaa jedheeti kan isinii kennu jechuudha. Yeroo foormulaa keessa galchitanii hojjettan immoo 10 dhibbantaa jettanii galchitan 10 irra dhibbaa gargaaramtan 10 irra dhibbaa yookiin immoo kana yoo balleessitan 1 irra 10 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf yoo 1 irra 10 yoo parsantii 10 ta'e yoo 20 ta'es akkasumatti 20 irra dhibbaa firaakshiinitti jijjiiruu qabdan yookiin immoo deesimaalitti jijjiiruu qabdanii jechuudha. Egaa barattoota kan qabiyyeen amma wajjin ilaalaa turre waa'ee dhala salphaa yookiin dhala baaqeeti. Dhalli baaqee wantoota sadii haadhoo, reettii fi yeroo irratti akka hundaa'u kuufamni immoo haadhoo fi dhalli baaqee yookiin dhalli salphaan kun walitti hidhamee kuufama qarshii waliigalaa akka nuu ta'uu fi foormulaawwan akkamitti akka dhala baaqee barbaannu reettii yeroo haadhoo kuufama akkamitti akka barbaannu foormulaa isaa waliin haaluma ilaalle kanatti gargaaramtanii fakkeenya isaa kan kitaaba keessanirra jirutti akka gargaaramtanii isiniin jedha. Gamanumaan immoo wanni tokko yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu keessatti fakkeenya isaa waliin waa'ee dhala baaqee tokkoon isaa dhala baaqee akkamitti akka barbaannu haadhoo, reettii, yeroo
kuufama akkamitti akka barbaannu hunda isaatu yoo xiqqaate fakkeenya tokko tokko fiigaa fi shaakalaa kana dura kennine sanaan wal qabsiisee akka isinii hojjedhu ammumaan waadaa isinii galaa. Egaa kan amma laalle kana fakkaataa. Galatooma xumuree jira.